Ashama harika fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota ganni tuubii akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kootii waaqayyoon nagaa koo baay'ee guddaa kan galateeffame haa ta'u nagaa guutuuf nagaa irraa faatu na bira jira nagaa na bira jiru simbiras dachaa darbiitii akka jiraatu abdii amantii guutuu nan qaba ammallee nagaan keessan dabalee haa baay'eetu jechuu nan jaalladha egaa obboleettiin keessan arrammoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufe jechuudha viidiyoon koos kan maaliitii kan wal wajjirtan immoo viidiyoon kun yoo isin itti obboleeta keessaniif sheer gochuudhaatiin Brangaha akkasuma yaada keessanii na jajjabeessa isin jechuun jaalladha sababiin isaa yaadni keessan na cimsa akkan wanta beeku baasii isin barsiisuu fi wanta isin beektan immoo isinirraa fudhadhu na taasisa jechuudha sababiin isaa fakkeenya viidiyoo kokkoseetti yoo dogongorri jiraate wanti ani eenyu jedhu jiraatetti dogongora kana sirreessi nama naan jedhutti nan gammada baay'een jaalladha sababiin isaa kaayyoon koo barsiisuudha wanta hin beekne barachuudha waan ta'eef jechuudha arragaa viidiyoon ani qabadhe dhufe maalinni gaaffii namoota baay'ee fi gaaffii obboloowwan baay'ee na gaafataa turan jechuudha anis immoo wantan mudannoo qabu tokko mudannoo kana dura turee fi wantan immoo yuutuubaroota gurguddaa fi akkasuma intarneet adda addaa irraa dubbisuudhaan wantan argadhee deebii hin ta'a obboloota kootiif jedhee wantan qabadhee isinii dhufe jechuudha innis maalinni yuutuubaroota warra ta'uuf jiranii fi yuutuubaroota haaraa warra ta'an jechuudha warra reef yuutuubii banataa jiranii kanaadha innis sabskraayibiin nurraa kaafamaa gaaffii jedhu maalii fi sabskraayib warra nu godhate deebisanii an sabskraayib godhumoo dhaabbata yuutuubiitu nurraa kaasamu maaliif gaaffii jedhudha jechuudha egaa gaaffii kanaa fi deebiin ni qabadde dhufe waa'ee feek tiraafiik wanta jedhamu tokkotu jira jechuudha isa kana wajjin ilaallu ta'a feek tiraafiikiin kun maaliinni yoo jennee feek tiraafiik jechuuni fakkeenyaa fi viidiyoo tokko jechuudha viidiyoo tokko hojjannee yuutuubii keenya irratti maxxansine yoo ta'e yuutuubii keenya irratti viidiyoo maxxansine sana immoo viidiyoo iddoo adda addaatti yookiin immoo sooshaal miidiyaa adda addaa irratti kan akka feesbuukii tiiktookii telegiraam waan adda addaatiin sheer kan godhu yoo ta'e deebisheeti immoo yuutuubiin keenya kuni akkamittiin daawwatamaa jira feek yookiin feekii yoo jennu namoota fedhan qabne nutu ofii keenyaatiif namoota akkasiitiif sheer godheeti namoota san daawwachiisaa jirramoo namootatu immoo yuutuubii keenya jaallatee fedhaatiin ilaalaa jira waan jedhudha jechuudha feek tiraafiik jenereeshinii kuni jechuudha egaa kanaatii fi sabskraayibiin keenya jechuudha fakkeenyaaf yuutuubii keenya irraatii viidiyoo nuti kaasnee karaa feesbuukiitiin sheer goone tokko karaa tiiktookiitiin sheer goone tokko garaa saniitiin yaada guddaa fi yookiin koomentii gurguddaa fi koomentii baay'ee fi laayikii baay'ee kan argate yoo ta'e karaa yuutuubiitiin immoo viidiyoon keenya suni laayikiin qabu viewun qabu yoo ta'e sanaatiif dhaabbanni yuutuubii jechuudha feek tiraafiikii kana waan hojjennu yookiin immoo namoota fedha isaanii taane fedha keenyaatiin irratti sheer gochuutiin kan ilaalchisnu waan itti fakkaatuuf jechuudha dhaabbanni yuutuubii sabskraayibii keenya nurraa kaasa jechuudha fakkeenya yuutuubiin keenya tokko yookiin viidiyoon nuti hojjenne tokko iddootti view guddaa fi laayikii guddaa argatetti jiraachuu danda'a inni kan biraa immoo gaafa dhufe viewsaa gadaanaa ta'e yookiin laayikiin isaas gadaanaa ta'etti jechuudha dhaabbanni yuutuubii kun maal si'a akka nuti feek tiraafiik jenereeshinii kana hojjennu yookiin immoo viidiyoo keenya kana fedha namaatiin otoo hin taane fedha ofii keenyatiin akka nuti sheer goonee ilaalchisaa yookiin immoo daawwachiisaa jirrutti waan fudhatuu fi yeroo baay'ee sabskraayibiin keenya kan nurraa kaafamuuf jechuudha guyyaadha gara guyyaatti sabskraayibiin nurraa kaafamaa kan deemuuf jechuudha yerootti garuu yuutuubiin keenya namoonni karaa yuutuubii tiinis nuuf daawwatan ta'e miidiyaa nuti sheer irratti goonu qofa dhaabbanni yuutuubii nuti miidiyaa nuti sheer irratti goggoonu sin ilaala waan ta'eetiif karaa miidiyaa sana qofa sun ta'e karaa yuutuubii sinis kan keessaan galee viewun keenyas laayikiin keenyas koomentiis waan ilaalamuuf yoo kan nuuf eenyu ta'e jechuun namoonni fedha isaaniitiin yookiin immoo karaa saniitiin namoonni kan nuuf daawwatan yoo ta'e sabskraayibiin keenya dabalaa yookiis guddataa deema jechuudha kanaatiif yuutuubii keenya namni hin galu miidiyaa mashee irratti goone sanaatiin ilaalee koomentii nuuf kenna yaada nuuf kenna laayikii nuuf godha yoo ta'etti garuu karaa yuutuubii sanaatiin daawwatamaan jiru viidiyoon keenya waan ta'eetiif viidiyoon keenya namoota biratti kan hin jaallatamnee fi kan hin hawwatamne ta'uu waan ta'a jedhanii waan yaadaniifidha jechuudha kanaaf maal gochuu qabna furmaata nuti gochuu qabna maalinni viidiyoo nuti hojjenne viidiyoo tokko irratti fakkeenyaaf viidiyoo tokko yaada tokko qabannee dhufne yoo ta'e fakkeenyaaf waa'ee barsiisaa macaafa qulqulluu waan tokko yoo qabannee dhufne ta'e barsiisa macaafa qulqulluu sana keessa yaada biraa galchuu dhiisuu yookiin immoo barumsa biraa galchuu dhiisuudha jechuudha inni jalqaba irratti taambuleennara hojjechuudha taambuleennara jechuun viidiyoo keenya taambuleennara sun wanta viidiyoo keenya sana wajjinitiin adeemu viidiyoon keenya sun maal ibsa wanta viidiyoo keenya ibsu sana taambuleennara irratti barreessinee fuula iskiriinii viidiyoo keenya irratti kaa'uudha jechuudha
sana yoo ta'eeti namoonni viidiyoo keenya galaniitoo nu hordofu yookiin immoo nu dhaggeeffachuu kan danda'anidha jechuudha. Akkasumaatiin garuu wanta namoonni itti dafaniitoo itti goranii yaadan dhaggeeffachuu hin dandeenye wanta descriptionii viidiyoo keenya sana hin ibsine zim jennee ma viidiyoo ma hojjenneedhaaf viidiyoo YouTube irratti laxxafnee baana yoo ta'e garuu viidiyoon keenya daawwatamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaatiif amma viidiyoo tokko hojjennetti amma YouTuberii ta'uuf yaalleetti karaa qulqullina qabuutiin waan tokko wanti hin barsiisa jenne tokko hojjenneetu YouTube yookiin fuula YouTube keenya irratti gaafa maxxansinu namoonni irraa hawwiidhaan jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma wanta irratti barsiisnu tokko thumbnail irra yookiin immoo fuula screen viidiyoo keenya irratti mata duree wanta sanaa yookiin wanta viidiyoo sana ibsu barreessineetu irratti maxxansina yoo ta'e namoonni viidiyoo keenya sana direct galanii nu dhaggeeffachuu danda'u jechuudha. Garuu akkasuma zim jennee viidiyoo hojjennee maachi YouTube irratti laxxafna yoo ta'e viidiyoon keenya namoota biratti ilaalamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sababii kanaatiif gaafa nuti view guyyaatti olaanaa arganne guyyaatti gadi bu'aa argannu subscribing keenya irra ol bu'aa gadi bu'aa deema jechuudha. Kanaaf amma isiniif danda'amaa ta'etti YouTube keessan irratti viidiyoo karaa qulqullina qabuutiin hojjedhaadha. Karaa qulqullina qabuutiif barumsa dabarsaa isiniin jechuun taa'edha. Maaliif hin dhaabbannu YouTube guyyaa guyyaatiin wanta nu